Wantoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu sagantaan keenya kun Sududaanii kan yeroo ammaa kana darbaa jiru yoomi kaawwamni itti makamte gaafa hundeeffame qabee rakkina odeeffannoo hin qabnu ture. Ogeessa fi maallaqa yookaan immoo kaapitaala ittiin hojjetan kana eessaa argachaa ture? Kan barbaadu yeroo sanatti nama walitti qabu deemsisuuf nama miidiyaa cimaa tokko dhaabudha malee rakkina maallaqaan turre. Gaazexeessaan tokko yoo maal gadda yoo maal gammadame? Amma biyyatti galtaniiru bal'inaa hojii jalqabaa jirtanii fuulduratti akkamitti hojjechuu yaaltan? Waliin hojjechuunis hin danda'ama, adda adda ta'anis hojjechuun hin danda'ama. Uummata keenya bal'aa kanaaf chaanaalii 2-3 qofaatiin amma danda'ame hojjechuun ni danda'ama jettaa? Afaan Oromoo duraan ETV irraa bade suni akkuma gootan gootanii ETV itti deeffachuu keessaa. Keetiif baga gammaddeen jedha.